Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Yooyyaa ashamaar kafuun akkam jirtan dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya. Kun qophii raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo kan sagantaa afaan Oromoo guyyaa kanaaf qabannee isinii dhiyaannedha. Sagantaalee raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf qabannee isinii dhiyaanne isin beeksisuun kan isin faana turu an Shumburaa Odaati. Akkuma beekamu sagantaa keenya har'aa kan dursu oduudha. Oduutti aansee qophii mata dureen isaa bittoota kaleessa fi har'aa gidduu garaagarummaan hin jiru jedhu isiniif dhiyeessina. Xumura irratti ammoo mata duree dhimma Oromoo miidiyaalee irraa jedhutu isiniif dhiyaata. Jalqabaa haga xumuraatti nu faana turaa jechaa kallattumaan gara oduutti isin dabarsa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Sirni nama nyaataan PP ilmaan Oromoo erga hidheen booda hidhaa irraa baasee rashanuu akkuma itti fufeetti jira. Tibbana humni nama nyaataan kun godina Shawaa Bahaa Ona Liiban Cuqqaalaatti ilmaan Oromoo hedduu to'annoo isaa jala erga oolcheen booda hidhaatii baasee ajjeesuun reeffa isaanii dirree irratti bineensa nyaachisaa jiraachuu odeessi arganne ifa taasisa. Hidhattoonni sirna nama nyaataa kun maqaa opereeshinii geggeessuu jedhuun garasitti bobbaafame guyyaa guyyaan ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun hidhaatti erga guureen booda hidhaa irraa baasee rashanuu keessa beektonni himan. Hidhattoonni PP kun ilmaan Oromoo bakka mankuusaa dhaabbata Azeer Construction jedhamuun beekamutti geessanii rashanuun reeffa isaanii bineensa nyaachisaa jiraachuus odeessi kun dabalaan ifa taasisa. Onoota ollaa Liiban Cuqqaalaatti kan argaman Dugdaa fi Booraa keessatti haalli wal fakkaataan adeemsifamaa jiraachuun kan barame maqaa opereeshinii geggeessuu jedhuun torban lama as sochiin geejjibaa marti dhaabbatee hawaasni goolama jabaa keessa jiraachuu fi ba'anii galuun illee hanqataa jiras jedhu. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa onoota akka Jaarsoo fi Baabboo naannoo Najjoo irraa ilmaan Oromoo hidhaa irraa baasanii ajjeesuun gara magaalaa Najjoo dirree kubbaa yookaan istaadiyeemii duraaniitti reeffa isaanii gatuun bineensa nyaachisaa jiraachuu odeessi gamasii sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa taasisa. Walumaa gala maqaa namoota kunneenii adda baafachuun akka hin danda'amnes himamee jira. Ilmaan Oromoo qormaata kutaa 12ffaa qoramuuf gara yuunivarsiitii imalaa turan lubbuun dabruu dabalatee balaa garaagaraaf saaxilamaa jiraachuun barame. Guyyaa dheengaddaa muddee 25 bara 2022 godina Wallagga Lixaa magaalaa Qilxukaarraa irraa barattoonni qormaata fudhachuuf konkolaataa fe'umsaa biiraa fe'ee jiruun gara yuunivarsiitii Asoosaa osoo imalaa jiranii ittiin galagalee lubbuun barattootaa hedduu dabruun dhaga'ame. Akkasumas lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti onoota argaman keessaa barattoonni qormaata kanaaf gara yuunivarsiitiitti ramadamanii imalaa turan geejjiba dhabuu irraa ka'e balaa beelaaf saaxilamuu fi yeroo barbaadametti bakka ramaddii isaanii ga'u hanqachuun rakkoo hamaa keessa turuutu barame. Qaamni ani mootummaadha ofiin jedhu kun imaammata barnootaa jijjiiruu maqaa jedhuun
qareeyyii Oromoo balaa amaaf saaxilaa jiraachuu fi barnoota isaaniittillee boodatti hafoo akka ta'an irratti hojjechaa jiraachuutu mul'ata. Gosa duguuggaa sanyii keessaa tokko ka ta'e dargaggootaaf daa'imman umuriin xiqqaa humnaan adda waraanaatti fe'uun tooftaa sirna PP'n baafatee jirudha. Haala kanaan muddee 26 bara 2022 godina Qellee Wallaggaa Onaga'oo Qeebbee keessatti qaamni ani mootummaadha ofiin jedhu hidhattoota isaa humna raayyaa ittisa biyyaa itti bobbaasuun mana uummataa irra bulchee ijoolleef dargaggoota ukkaamsuun utuu maatiin duukaa bu'anii kaambii Qeebbee keessatti walitti qabee jiraachuu odeessi arganne ifa taasisa. Ona kana jalaa gandoota akka Jogee Walwalloo warra jirruu guddattuu Qeebbee fi qoree Maariyaamii faa irraa yoo ta'u kanneen dafanii shira biltsiginnaa dhaga'an ammoo qeerraa baqatanii rakkoo hamaa keessa jiraachuutu barame. Hidhattoota kana waliin ta'e adda durummaan kan gocha ammeenyaa kana ol adeemtota irratti dalagaa jirus bulchaa onichaa Jamaal Lama jedhamuu fi dhimma nageenyaa onichaa Haftee Ittafaa akkasumas gaafatamaa PP Moosisaa yookaan Namoomsaa kanneen jedhaman ta'uun barameera. Godina Qellee Wallaggaa Onaga'oo Qeebbee kana keessatti kabara dargii olitti ijoollee ukkaamsee gara adda waraanaatti ergaa jiraachuun qaama biltsiginnaa mul'achaa jiras jedhu jiraattonni. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabnu kanuma gaammaatii qophiilee afaan waliin yeroo gaarii. Oduu keenya waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha qophii mata dureen isaa bittoota kaleessa fi har'aa gidduu garaagarummaan hin jiru kan jedhuun ittiin isin dabarsaa itti dhiyaadha. Bittoota kaleessaaf har'aa gidduu garaagarummaan hin jiru. Kaleessa bittoonni Itoophiyaa Minilikiin Haayile Sillaaseen akkasumas Dargii fi Wayyaanee yookaan EPRDF'n durfaman saba Oromoo irratti bobba'uun yakka dalagaa turan kan hin beekne hin jiru. Ajjecha aanolee calanqoo fi maqaa goolii diimaaf golgaa dimokiraasiitiin raawwatan lubbuu nama kumaa meeqaa akka galaafate Oromoon quba qaba. Weerartoota kanaan qabeenyi Oromoo hangam akka saamamaa ture, hangam akka manca'ee fi akka barbadeeffame beekamaadha. Dhokataas miti. Warri firii qabsoo Oromoof kan ummatoota kaanii karaarraa butanii hangoo humnaan qabatan biltsiginnaa ofiin jedhan har'as yakkisaan har'a saba Oromoo irratti raawwachaa jiran dachaa bittoota kaleessaaf sanaan oliiti. Garaagarummaan bara bittaa habashootaa kaleessaa fi biltsiginnaa irraa gidduu jirus garaagarummaa maqaaf tooftaa ittiin bitanii yoo ta'e malee gochaa yakkaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraniin adda miti. Inumaayyuu sirni har'aa irra hammaataadha. Oromoof sirna akka namaaf isa dhabamsiisuuf hojjetu ta'uun dirreetti mul'ata. Kalee saamamaa, hidhamaa, ajjeefamaa turre har'as kan yeroo kamiyyuu caalaa murna biltsiginnaa sirna gita bittoota habashaa dullacha duraanii sana deebisuuf wixxifataa jiruun jumulaan ajjeefamaa, hidhamaa fi saamamaa jirra. Sirna kana jalatti jaarraa 21ffaa kana keessa Oromoon deebi'ee morma muramuun akka sabaatti kan salphifame. Biltsiginnaan karaa dorgomaa hin qabneen maqaa maddammar yookaan idaamuu jedhuu fi Itoophiyaa bakka ishee duriitti deebisnaan warri sirnichatti mataa ta'anii jiran ijoollee abbaa gadaa warri jedhaman Oromiyaa mana hidhaa qabeenya Oromoo qabeenya abbaa hin qabne godhanii saamanii saamsisaa jiran malaammaltummaan mataa irraa haga kaabinee fi dabballee gadiitti hidda diriirfatee uummata harka qullaa hambisaa jira. Lafti Oromoo maqaan adda addaa itti baafamee saamamuun itti fufeera. Finfinnee fi naannawaa ishee irratti shirri siyaasaaf saamichaa xaxamaa jiru kan bara Wayyaanee yoo caale malee gadi miti. Kanaaf kan maaster pilaaniin bara Wayyaanee
karaa ifa hin taanee fi baranee ta'een Finfinnee irratti hojiirra oolaa jira ka jennuufis. Kanaaf kan sagantaa baasuuf kan hojii irra akka oolu godhaa jiru ijoollee maddaan marii warra abbaa gadaa jedhaman sanii. Biltsiginnaan warraaqsa qeerroo Oromoo butattee aangootti erga ol baatee waggoota 5 kana ajjechaaf saamicha irratti bobbaatee jirti. Akkuma bittoota kaleessaa addatti saba Oromoo irratti xiyyeeffachuun ajjechaaf dararaan raawwatu suukenneessaadha. Yakki har'a Biltsiginnaan raawwatuu fi sirna isaa jalatti Oromoo irratti raawwatamaa jiru yakka kaleessa gita bittoonni Habashaa Calanqoof Aanolee irratti raawwatan ka Dargii fi Wayyaaneen raawwataa turaniin oli yoo jedhame soba hin ta'u. Waggoota 5 keessatti dhumaatiin ulfaataa fi akka sabaatti salphinni Oromoo irra ga'e yoo ilaalame herreega kanaan yakka bittoota dabraniin Oromoo irra ga'een walittuu hin dhufu. Yeroo ammaa bara addunyaan ifa ba'etti, bara addunyaan gabrummaa jala hin jirretti, bara kanaangoo Itoophiyaa qabate Oromoodha ijoollee abbaa gadaatu biyya bulchaa jira jedhamee Oromoo dhumaanuu dubbatamu kana keessa sabni keenya dukkana gabrummaa jaarraa tokkoon dura itti dhufe keessatti hidhamee mankaraaraa jira. Kaleessas har'as jireenya gabrummaa keessa jira. Oromoof waan argame tokkollee hin jiru. Sirni Biltsiginnaa Oromoo diinomsatuu fi akka sabaatti itti duulee qeesaa keessatti boombii itti roobsee jumlaan fixuu duguggaa sanyii ifatti irratti raawwatu malee bu'aan fideef tokkollee hin jiru. Uummata Oromoof bittoonni Habashaa kaleessaaf Biltsiginnaan irraa adda miti. Oromoof gidduu gabroonfattoota kana garaagarummaan hin jiru. Yoo jiraates saamichi ajjechaa fi hidhaan weerartoota kaleessaatiin Oromoo irratti raawwatamaa ture bara PP kana keessa tooftaa fi bifa isaa jijjiirratee baranoomee dachaan dabaluu isaati. Malli ajjechaa heddummachuu isaati. Sabni Oromoo kaleessaa fi har'a jidduu Minilikiif Biltsiginnaa jidduu garaagarummaan akkamii akka jiru kaleessa maaltu Oromoo irratti raawwatamaa ture har'oo maaltu saba Oromoo irratti raawwatamaa jira ka jedhu ni beeka. Dhugaan uummanni Oromoo beeku kan weerartoonni Habashaa kaleessas ta'e warri har'a Biltsiginnaa himatu Oromiyaa keessatti kan isaan dalagaa turaniif jiran ajjechaa fi hidhaa saamicha daangaa hin qabne qabeenya Oromoo irratti geggeessuudha. Uummanni Oromoo yoo qabsoo isaatti jabaatee sirna cunqursaatti xumura hin godhu ta'e Biltsiginnaa yookiin PP'n haala amma itti jirtuun yeroo gabaabaa keessatti kan amma godhaa jirtu caalaatti dhumaatii dhaqqabsiisaa jirtu dachee Oromoo lafa waloo lafa abbaan fedhe irra gulufu taasisuun ishii waan hin oolle. Lammiin Oromoo gocha yakka kaleessaa Calanqoo fi Aanoleetti raawwatameen ol kata'e har'a ammoo Biltsiginnaaf goolessitoota sirnichaa Oromoo irratti ijaareen Oromiyaa mara keessatti raawwatamaa jiru kana fuuldura dhaabbachuu qaba. Yakka har'a jaarraa 21ffaa kana keessa nurratti raawwatamu hubannee tarkaanfii ofittisuu fudhachuu qabna. Gabrummaa bara dheeraa nu irratti jigee jiru jalaa of baasuuf qabsootti haa makamnu bakka jirrutti falmaa haa finiinsinu waan dandeenyeenis qabsoo saba Oromoo cinaa haa dhaabbannu qabeenya keenyaanis haa falmannu. Sirna Biltsiginnaan saba Oromoo irratti waan raawwatamaa jiru kan yeroon kennamuu fi kan ta'anii ilaalan miti. Daandiin gabrummaa jalaa itti ba'amus qabsoof qabsoo malee qaxxaamurri biraa hin jiru. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo gaafa tokko saba saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo gaafa tokko nama saambulee.
Akkada papaan qabne diddiitamne hanga yoomitti jiraanna gabroomne. Akkada papaan qabne diddiitamne hanga yoomitti jiraanna gabroomne. Tokkummaan taane hafuursine fincillee lollee. Ba'aan kun hunduu nurraa jita yoo bilisomne. Tokkummaan taane hafuursine fincillee lollee. Ba'aan kun hunduu nurraa hafa yoo bilisomne. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee. Maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee. Maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko nama saambulee. Dukkana tilkaan baasee nuu jiniine ifaan nurraa fagaate dimbiriire. Dukkana tilkaan baasee nuu jiniine ifaan nurraa fagaate dimbiriire. Ekeraatti nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Ekeraatti nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee. Maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko nama saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee. Maal qaba inaasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee. Qabsoo Oromoo kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii. Qabsoo Oromoo kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii. Walqixoo fallallabaa jiru bakka jiranii. Garaaf lageen bosonaa faroo eessa jiisanii. Walqixoo fallallabaa jiru bakka jiranii. Garaaf lageen bosonaa faroo reeffansiisanii. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya amma gara sagantaa keenya isa xumuraattan isin ceesisa. Sagantaan keenya isa xumuraa kan ta'u mata duree dhimma Oromoo miidiyaalee irraa jedhu marii YouTube chaayinaal SNN obbo Jamaal Ganamoo fi Dr. Dassaalany Guyyoo waliin taasisan keessaa kan fudhanne kutaa lammaffaa isaa isin dhiyeessinaa itti dhiyaadhaa.
Gaaffii tokko isin gaafachuu barbaada obbo Jamaal. Sabboonummaan Oromoo eenyummaa Oromoo qe'ee Oromoo tiksuudhaaf ijaaramaa jira. Sabboonummaan maqaa Itoophiyaatii fi maqaa Amaaraa sabboonummaan Amaaraa kun walitti qabsiisanii akkasiin naa deebistanii barbaada. Deemu kuni garamitti biyyootas geessaa jira. Garamittis sabaaf sablammootas geessaa jira. Garamittis uummata Oromoo yookaan immoo biyya Oromiyaa kana geessaa jira. Sabboonummaan Itoophiyaatii fi Amaaraa kun yeroo baay'ee waan wal makuu fi kan Oromoo wajjiniin adda addummaa isaatii meenuu ibsaati. Kan Dr. jedhanii wajjin wal qabsiisaa naa deebisa. Baay'ee galatoome. Egaa dubbiin tuni baay'ee fageessitee nu deemsisti. Seenaa warra kanaa kaasuun akka malee gargaara jedheetiin hin yaada. Akkuma namni hundumtuu beeku warri Abisiiniyaa nuti uummata Afrikaa miti ofiin jedhan. Middle East irraa dhufne, jiddu galeessa irraa dhufne, sanyiin keenya sanyii Solomoonii, abbaan keenya inni duraa sagaggaalummaa haadha teenya Saabaa nama jedhamtuun otoo Solomoonitti hin heerumin abbaan keenya inni duraa dhalate. Sagaggaalummaan calqabaa kan haadha isaaniitirraa eegalee jechaadha kanuma yoo laaltu. Afrikaa irraa hundi akka hin qabne nutti himaniiran. Seenaa akka hin qabne nutti himaniiran. Achirraa akka hin baddiin nutti himaniiran. Kanarraa kan ka'e they have a huge amount of inferiority complex. Sagaa achirraa dhufne isa jedhan kana ragaa baachuu hin danda'an. Har'a qorattoonni isaanii, saayintistiin isaanii nuti Solomoon irraa daraarree ilmaan Solomoon jechuudhaaf ragaa fiduu hin danda'an. Qaamaan Afrikaa keessa jiru. Nuti Afrikaa miti jedhaniiran. Sabaaf Solomoota biyya saniitiin firoomuu hin danda'an. Saba Afrikaa guutuu wajjin firoomuu hin danda'an. Rakkoon guddaan isaan irra jiru bakka ofii dhufan sanuyyuu qajeelatti himachuu waan hin dandeenyeef, ragaa dhiyeeffachuu waan hin dandeenyeef gadhaantummaatu itti dhagahama. Gara tokkoon uummata Afrikaatiin nuti isarraa fagoodhaa isaa wajjin hin jiraannu achirraa sin maddine jedhanii rakkoo kana keessa of galchaniit gama biraatiin Arabaa fi Faranjii kanas galgalaa ganama ittuma duulu. Arabootaan akka barbaadanitti moo barbaadan Arab jammaalaanoo maal waan jedhu kana isa masarataawii taarikaawii xalaataachinno jedhanii Araboota wajjin diinummaa guddaa keessa seenaniiru. Faranjiidhaan wajjin nacci nacaacibbaanoo maal jedhan ilmuma namaa tokkicha wajjin isaanii walii galu saayikooloojii isaanii keessatti aadaa isaanii keessatti agartu. Rakkoo qabu jechaadha. Rakkoo qorqalbii, rakkoo aadaa, rakkoo ilma namaatii wajji jiraachuudha rakkoo guddaa qabu. Naannoo nama Horn of Africa bakki nu jiraannu kun bakka ilmi namaa irraa madde. Kana saayinsitu qormaataan ragaa ba'e jechaadha. Eenyuun sabni naannoo kana jiru harki caalaan saayeen Oromoodha. Qaroominni ilma namaa hundeensaa bakka ilmi namaa calqaba jiraate irraa madda. Qaroominni ilmi namaa Oromoo irraa madde. Kana ni beekan. You see the complex inferiority jirtu santa duratti sanii walii tokkoffaa ilmi namaa gaanfa Afrikaa irraa madde. Gaanfa Afrikaa kana keessatti immoo saboonni jiraatan Kuushii. Uummanni Kuushii kana keessa immoo harki guddaansaa Oromoodha. Qaroominnis beekumsis bal'inni isaas lafa guddaa qabaachuunis kanarraa madde kan jedhu Oromoon akka ragaa bahachuu danda'u 100% beekan. Akka isaan hundi achi hin qabne. Kan isaan immoo matammaan isaatu lakki hundeen keenya asii miti jedhanii himan san sobaan kijibaan maqaa hin jirre baafatanii ofitti haguuganii olaantummaa Amaaraa naannoo san irratti gaggeessuudhaaf deemu. Itoophiyaa wanni jedhu kun Baayibilii keessa akka hin jirre qorattoonni Baayibilii fakkeenyaaf Dr. Bantii Ujuluu, Teessoo Ujuluu ragaa baaniiran. Itoophiyaa wanni jedhu hin jiru. Qomoon akkas ofiin jirtu. Lafti akkas jedhamu hin jiru. Sabni akkas ofiin jedhu hin jiru. Kuni kan irraa madde kijiba Abisiiniyaa akkuma Midilistii irraa dhufne jedhan san kijiba san maxxanfatanii kan gargaareen mootuu maqaa kana akka waan jiruu fakkeesse. Warra isaan gabroomaniif warra isaan gabroonfate faranjoota maqaa amantiitiin jaraa wajjin waliif firoomatu iyyuu maqaa kana fudhadhaa jedhee isaanittuu kenne. Isaanuu mataan isaanii an Itoophiyaadha jechuu qaanya haa turanii haga 1931 maqaba kana iyyuu hin qabanii Abashaadha ofiin jedhu. Abashaan immoo hundeen isii irraa maddite Midilistii naannoo Yaman ta'u ragaan ni jira. Gosaa Yaman keessa jirtu jira. Midilistii kan isaan Israa'eliin himachuu barbaadan warra seenaa gurguddaa qabu warra nabiyyootatti of galchuu barbaadan sun hundumtuu dhara. Baayibilii keessa dhugaan jiru Kuushiidha. Inni Itoophiyaa jedhamu kun ummata fuula gurraachaa arrabsuudhaaf negir akka jedhu san kan faranjiin itti moggaafte. Faranjiitu ummata fuula gubataadha. Kawaayini akka kennan addeessin kan qulqulleessin
uummata gubataadha jechuudhaaf kan itti moggaase Hibruu irraa fudhatanii Hibruu miti Giriik irraa fudhatanii kun immoo soba jedhanii ragaa bahanii faranjii amansiisanii biyya Jarman keessatti maqaan isaa Itoophiyaa irraa kuush deebi'eera. Maaliif beekaan Oromoo falmatee Baayibiliin mataan isaa reesizimii gaggeessaa jira. Reesizimii kana mootu warra Abasiiniyaattu fidees keessa kaahee isinis isa hordoftanii kana gootan jennaan faranjiin qorattee sirriidha dhugaa keessan jedhanii haqanii jiran jechaadha. Lafti kun lafa uummata kuush. Seenaan uummata kuush waggaa 1708 har'a gaafa addunyaa qaroomte dura akka malee guddaa ta'uu nama mara beeka. Ijiptiin Nuubiyaa kan hunda dabalatee jechaadha. So rakkoon isaanii tokko guddaan calqabarraa kaasee maayinni rakkoo inferiority complexity. Nuti hundeen keenya asii miti. Ummata Afrikaatii miti. Jiddugaleessa Afrikaatii jiddugaleessarraa dhufne. Kanaafuu sabni naannoo keenya jiru kun olaantummaan isaa nurratti dagaaguun isaa gaaf tokkoon oolu. Akkamuma goone saba kana balleessinee biyya kana qabannaa. Historiograafiin isaanii seenaan isaanii guutuun kanaa waliin amachaa. So maal barbaadan isaan? Olaantummaa isaanii dagaagsuudhaaf yeroo adda addaatti imaammata baasan. Imaammanni isaan baasan kun maalin? Ummata baay'ee guddaa. Ummata lafa bal'aa irra qubatee jiru keessa isa balleessinu malee saboota biraa of jalatti galchuu hin dandeenyu. Sabni guddaan baay'ee bal'aan kun immoo naannoo kanatti ummata Oromooti. Kanaaf maal haa jennu? Sabni Oromoo biyyi kun biyya isaatii miti, lafti kun lafa isaatii miti. Seenaa asiin qabu. Sirumayyuu dhufeetiniin naannoo kana weerare. Afgameennuun Maadagaskar fa'aatti yookaan ammoo bishaan keessaa bahee achitti dachaafnaa. Kan jedhu kana uumatan jechaadha. Kan Maadagaskar still Afrikaadha. Isaan Midilistitti dachaafna jenneen beeknu nuti immoo. Kanuma isaan himatan. Isaanuu beeknu Midilistii irraa fudhadhuufne jedhaniiran. Sabni kuush tokkichummaan isaa aboo isin tuyyi kunoo kitaaba keessan irratti barreesse seenaan keessan. Akkanatti abbaan kan kee haala sagaggalummaatiin dhalate jettee nutti himteerta deebii achitti lafa qe'ee haadhaaf abbaa keetti jedheen hin beeku sabni uummanni kuush. Isaan garuu alaa dhufaniit lafti kun keenya biyyi kun keenya jedhanii isin asiin dhufne jedhanii uummatuma Afrikaa saba Afrikaa kan naannoo sanitti uumamaan waaqni uume ka ilmi namaatu irraa dagaage. Laali dubbiin guddoon tanaa beeki ilmi namaa hundi ka irraa dagaage abbaa biyyaatii miti jedhanii sobaan maqaan jirre maqaa gabrummaa ani gabraa jedhanii maqaa Itoophiyaa jedhu kan ofitti moggaasanii atis akkuma kiyya gabra ofiin jedhii. Ani ufiin jedhee jira eega gabra ufiin jedhee ati akkuma kiyya maa ufiin hin jenne jedhanii uummata cinqochaadha. Sabaaf sablammoota biroo hundumaa. Rakkoon Itoophiyaa hundeensi tana. Rakkoon Itoophiyaa hundeensi rakkoo bakka amma Itoophiyaa jedhamtee jiraatu kana hundeensa tokkoffaa maqaa garbichaa fudhadhaa akka keenya ta'a nutis gabra ufiin jedha. Lammaffaa afaan gabra kana haasa'u afaan akkana jedhama afaan isaatti shaakalaa aadaa isaatti bulaa nama ajjeesaa nama qalaa nama nyaadhaa nama balleessaa. Addunyaa balleessaa gaafa jarri kun biyya Oromoo dhufan warri environmental protection warri waa'ee lafaa qoratu waa'ee mukaa bosonaa qoratu Oromiyaan bishaan mukaan guutamtee akka turtee fi takkaa rooba akka hin dhabne himan. Garuu erga jarri kun dhufaniin booda biyya keenya balleessanii gubanii muka irraa ciranii roobni roobuu didee balaan uumamaallee jechaadha laal kan namni geessu qofa miti. Balaa uumamaafillee sababaa guddaa ta'an warri kun waa balleessuu malee takka addunyaa irratti waan toltuu gaarii hojjetanii hin beekan. Wanti saba Oromootii saboota biroo biratti hubachuu dadhabee hagammayyuu hubatamuu dadhabe jarri kun akkuma keenya nama because akkuma isin jedhe the Cushitic population are highly civilized. Uumaan ilma namaa bakka qaroominni ilma namaa uumamirraa dhufa. So beekumsi hawaasicha kaawwanii waan guddateef gara nyaattoo waan qabuuf ilma namaa walqixa jedhee waan ilaaluuf kabajaa namoomaa namaa waan qabuuf lubbuudhaan waan qabuuf nama dhiisi namni akka Oromoo immoo dhagaaf mukaafillee kabajaa waan qabuuf Oromoon uummata seeratti buluu fi seera malee cubbuun hojjenne waan ta'eef jara kana hammeenya isaanii hubachuu dhabuurraa jarri kun akkuma keenya namaa waliin buluu ni dandeenya laata jedhee galgalaa ganama tattaafata. Inni akkasitti tattaafatellee mormarraa ciran. Inuma ajjeesan takkaa milkaa hin beeku. So hundeen dubbii kanaa tokkoffaa it is a historical background. Jarri kun uummata Afrikaatii miti. Isaanuu himaniiran. Naannoo san hin turre. Naannoo san hin jiraatan. Amma mootu wanni isaan erga dhufanirraa shaakalaa jiran jireenya isaanii guutuu uummata biyya sanii buqqisanii abbaa biyyaa ta'uudha. Seenaan jirre barreessanii fi maqaan jirre itti moggaasanii ka danda'an humnaan ka danda'an qalanii nyaatanii ka dadhaban buqqisuudha. Wanni deemaa jiru for the last I don't know thousands of years isa kana jechaadha.
adeemsa keessa yeroo dheeraa keessa fakkeeffatanii ummatoota biroo warra fagoo jiran amantii nuti akka keessan amantii kiristaanaa hordofnaa qawween qabnu kan naannoo keenya jiru kun hundumtuu akkuma jiru yookaan paagaaniidha yookaan amantii biroo qaba. Isaan kana balleessine isinii wajjin amantii kiristaanaa babal'isuu barbaannaa qawwee nutti kennaa jedhaniit barreeffatanii Teewodiroos faatillee Yohaannis faatillee Minilik faatillee saba biraa irratti bobba'uudhaan ka ofiiyyuu qawween oomishne karaa isaasan oomishne ummata biroo ummata Afrikaa gananii maaliif isaan ummata Afrikaati miti gantuudha durumayyuu ummata Afrikaa gananii faranjii wajjin irratti duulan jechaadha. Wanti nuti arginu maan it is the result of that betrayal. Afrikaa keessa haa jiraatan malee biyyi kun biyyi isaanii akka hin tahinni beeku seenaan kun seenaan Afrikaa kan isaanii akka tahinni beeku kanaaf humna alaatti hidhatanii qawwee hidhatanii ummatoota Afrikaa fixaas gaan hanga har'aatu. Barri sun garuu dabraa jira. Maaliif? Sabni Afrikaa kan gaafa Afrikaa keessattuu uumeen hundeedhaan naannoo san jiru manni bal'aan guddaan Oromoodha. Addunyaa isaan kaleessa firoonfatan sanii wajjin dhiibbama isaaniitirraa kan ka'e cunqursama isaaniitirraa kan ka'e keessa faca'ee jira. Otoon beekin otoo Oromoo miidha jedhanu Oromoodhaaf advaanteejii fidaa jiran jechaadha cinaa tokkoon. Addunyaa isaan kaleessa firoonfatan sanarra Oromoon firoonfatee waan isa barbaachisu hunda irraa argatee deebisaafii jira. Wanti isaan cinqee galgalaa ganama isaan ijjiisisu boochisu har'aan kana saba kana danda'uuf hin deemnu. Abbaa biyyaatiin biti jennee kaleessa maqaa balleessinee sunis jijjiirameera. Maqaa namaa irraa jijjiirree maqaa lafaa irraa jijjiirree seenaa isaa balleessinee xureessinee dadhabneerraa. Har'a ammootuyyuu sadarkaa addunyaan geette wajjin deemaa jira. Sadarkaa addunyaan deemaa jirtu wajjin firooma warra nu qabnu hunduma firoomfatee amma ammootuyyuu humnaan nu caalee jira. Kanaaf haga danda'een haga nuu danda'ameen sodaachisaa maqaas balleessaa morma isaa irraa muraa harma isaa irraa muraa yoo itti fufne malee jireenyi keenya bakka kanatti rakkoo keessa seenuuf deema kan jedhu sodaa irraa kan ka'e kana ta'aa jiru jechaadha. Sodaan kun isaan baasa isaan baasuu hin danda'u. Wanni takkittiin isaan baasuu danda'u haqa namaa tiksuu qofa. Takkittiin Itoophiyaa keessatti bakka fedhettu haa ta'u bakki ilmi namaa cunqursaa jala jiraachuu danda'u hin jiru. Itoophiyaa keessatti irra deddeebi'amee wanni odeeffamu maal waa'ee nagayaati. Nagayaa araara. Ka kana jedhu inni warra nagaa booressu, warra nama ajjeesu, dhiifama walii goonaa, dhiifama nu godhaa jedhee warri nagaa galannaa gaafatu isaani. Nageenyi garuu haqa keessaa madda. Yoo haqa namaan tiksin nageenyi hin jiraatu. Fakkeenyaaf nama sadiin as jirra. Ani bilisummaa irra haqa isaan tiksu taanaan, ani Dr. Guyyoodhaaf haqa isaan tiksu taanaan, yookaan sadeenuu tokko waliin tiksinu taanaan nageenyiin booraa. Maaliif? Abbaan haqni isaa irraa jallate sun haqa isaa deeffachuudhaaf falmachuun isaan oolu. Gaafa walmarfiin jirtu immoo sariisa konflikt nageenyiin jiru jechaadha. Itoophiyaa keessatti lafaan Itoophiyaa jedhamtu sana jechuudha walumaa galatti. Nagaa buusna warri jedhu kun hundumtuu duraan dursee waa'ee nagaa odeessuu dhiisee waa'ee haqaa odeessuu qaba. The first thing that has to be talked about irra haasaamuu qaba. Asitti haqa ilma namaattu badee sabni kun haqni isaa haqa lubbuudhaan jiraachuu dhabeera. Aadaa isaa shaakaluu hin danda'u, afaan isaa dubbachuu hin danda'u, seenaa ofii isaa barreeffachuu hin danda'u, lafa ofii qotatee buluu hin danda'u. Haqni isaa hanga galuufitti nageenyi hin jiru hin argamu. Kanaaf warra maqaa nagaatiin sobu hunda Oromoon afoo dhaabbachuu qaba. Haqni keenya deebi'u malee without justice there can never be any peace. Soba sun tooftaan maqaa nagaa galgalaa ganama nutti haasa'aniif Oromoon akka nagaa jaalatu beekan. Seenaa keenya keessa jira, aadaa keenya keessa jira. Galgalaa ganama yookaan Oromoon nagaa bultee nagaa ooltee waaqa nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi jedhee kadhata. Aaduma keenya kanaan nu gowwoomsanii saba gaarii kana garraamummaa isaa kanatti fayyadamanii is another way of war on Oromo. Karasaasaan nu ajjeesan, ka qawweedhaan nu ajjeesan bira dabaree gaafa Oromoon jabaattu qawwee hiikkachiisanii lola tooftaa lola ittiin fufsiinsaati jechaadha. Tooftaa lola Oromoo irratti ittiin fufsiinsanii inni araara nagaa jedhan kun. Hanga ammaa seenaa keessatti illee wanti garre maaliin gaafa Oromoon jabaatu Abbishee Garbaa maqaa nagaatiin ajjeesan. Kun seenaa keenya keessa jira. Aanoleen, Azuuleen nammata keenya kan harkaa fi harma irraa muran maqaa nagaatiin. Achiin booda bara Haayile Sillaasee kana guutuu Waaqoo jettamoo, Jeneraal Taaddasa Birruu jettamoo, Abaa'oo bara 1991 jettamoo, bara 2018 jettamoo yeroo hundumaa maqaa nagahaatiin uummata keenya kana burjaajessanii kaleessa waggaa afur dura otoo nuti lakkisaa dhiisaa waliin jennu garigariin keenya wanni kun dhugaa itti fakkaate ijoollee saba keenyaaf qabsooftu maqaa nagahaatiin moora galchanii summi nyaachisan jechaadha. Is another means of war.
maqaa nagahaatiin lola Oromoo irratti deemu Oromoon diduu qabachaadha. So seenaan isaanii seenaa sobaa, seenaa kijibaa, seenaa Afrikaa keessa hin jirre waan ta'eef abbaa biyyaa akkan tahin waan uf beekaniif isa dhoksanii jalatti haguuggatanii olaantummaa Amaaraa keessatti haguuggii godhanii sirna gabroonfataa, sirna gabrummaa nurraa fudhadhaa. Sirni gabrummaa kun maaliin afaan dubbatu? Afaan Amaaraati. Aadaan inni shaakalu aadaa Amaaraati. Qorqalbiin isaa qorqalbii Amaaraati. Qorqalbiin Amaaraa maali? Wal ajjeesuudha, nama ajjeesuudha, nama fixuudha. Abbaa filmi, haadhaaf intalti. Look, jarri beeki aadaa isaanii keessatti nugusummaa walirraa fudhachuudhaaf jecha niitiin obboleessaaf ofirra ulfaa'u. Niitiin nama biraa, niitiin nugusicha tokko obboleessa isiitiif ulfoofte jechaadha. Achi karaa saniin yoo ilmi dhalate kun kan obboleessa kiyyaati jechuudha. Saba akkanatti shira dalagu. Saba walin amanne, dhiirsaaf niitii walin amanne, nyaata walii kennan otoo afaan hin qabin nyaata warra waliin kenninetu iyyuu biyya san balleessaa jira. Biyya ilma namaa nama tahuu fudhatee hin beekne. Biyya ijoollee guddisuu irratti shaamaa qabsiisee ijoollee isaanii gabra godhee guddisu, ka gadhaantummaan guddisu. Kan ijoolleen isaanii yeroo guddatan mana hidhaa keessatti guddatan, yoo boru ol guddate aangoo narraa fudhata. Kanaafuu hidhamee guddatuu qaba jedhanii mana hidhaa keessatti ijoollee guddisantu saba keenyallee aadaa faallaa namoomaatii wajjin kadeemu kana irratti fe'uudhaaf kana taasisaa jiran. Kan Oromoon sirriitti hubachuu qaba. Oromoon seenaa jara kanaa beekuu qaba. Seenaa mataa ofii beekuu qaba. Namni seenaa jaraan beekne, seenaa ofii hin beekne itti fakkaateeti akkuma keenya jarri kunis nama. Walqixxummaa namaatti amanuu isaatti mala. Aadaa fi safuu qabaachuu isaanii mala jedhee Oromoon ammataadhaa jedhee walitti dhaadessa. Oromoon waan ammatus waan hin ammanne sadda beekuu qaba. Qoree si waraantus, albee si waraantus, kasi ajjeesus, kasi ajjeesses hundumaa ammachuu hin dandeettu. Saba kana doofatti lakkaa'anii keenyummaan kammaan Oromoo maqaa afaan Oromoo dubbatu waan akkasii kanaaf farsa jechaadha. So hundeen dubbii bakkeen rakkoon jirtu tokko aadaadhaan, jireenyaan, qorqalbiidhaan waa takka konkurentii miti, waa waliin deemuu miti. Rakkoon Itoophiyaa bakka kana jirti. Kanaaf jarri kun galgalaa ganama sabaaf sablammoonni hundumtuu biyya kana badanii buqqaanii olaantummaan Amaaraa qofa, afaan Amaaraa qofa, aadaa Amaaraa qofa, seenaa Amaaraa qofa asaa taa'u biyya kana keessa. Nutu abbaa biyyaati. Abbootiin keenya kaleessa sabaaf sablammoota biroo qulqulleessuu yaalanii otoo guututti hin milkaa'in hafaniiru. Dogoggorri guddaan Minilik kaleessa dalage akka Red India yookaan Native Americans faranjiin qulqulleessitetti Oromoo qulqulleessuu dhabuu isaati biyya kana keessa. Har'a namni waan kana nu dalagu deebi'ee jira. Abiyyi jedhama mataansaa, maqaansaa. Ammootu Oromoo keessaa madde waan jedhamuuf nuti ittillee hin gaafatamnu. Oromoo ittiin qulqulleeffannaa. Meeshaa nuu ta'a. Kanaaf isa faana dhaabbannee dogoggora kaleessa Minilik dalage Oromoo biyya kana qulqulleessinee balleessinee biyyattii tana qabanna. Saba guddicha kana yoo balleessine immoo namni biroo achi gadi jiru Somaaleen, Affaar, Adareen, Sidaamaan hundi isaaniitu nu gabbaruu jaalatanii otoo hin ta'in isa guddicha akka humna qabu balleessinan inni kun jaalatee otoo hin ta'in waan nu jalatti bulaa. This is the whole thing. Biyya kana keessatti sabni biraa jiraachuun qabu. Aadaan keenya malee, seenaan keenya malee, waan abbootiin keenya nu dalagan irra deebinee dalagnaa jedhaniitti caalatti jechaadha. Namni lama harki irraa muramee jiraachuu isaatti mala. Yoo waan inni jiraachisee harmi irraa muramee jiraachuun mala. Morma irraa murtee garuu jiraachuu hin danda'u. So where are they today? Bakka guutumatti balleessinee nu qofatu abbaa biyyaa ta'uu nurra jira. Dogoggora Minilik sirreessinee Oromoo akka jiruun balleessuu qabnaa kan jedhu san irra gahanii jiran jechaadha. Kanaaf sabni Oromoo warri itti fakkaatee mootummaa nabiyyi afaan Oromoo dubbata mootummaa Oromooti jettanis waggaa 4 guutuu waan ta'aa jiru argaa jirtan. Kana caalaa wanni isin arguu dandeettan hin jiru. Dirooniidhaan yeroo uummata Oromoo tuman warra PP illee tumamaa jira wajjin. An dhagahee jira maatii tokko keessa namni miseensa PP ta'e namni 8 jalaa du'eera dirooniidhaan. So he is the same. Nama Oromoo biraatii wajjin tokko machaadha. So PP keessa warri jirus PP ati Oromoodhaafis toluu hin dandeettu nuufis toluu hin dandeechu. Fira keenyas nama keenyas fixaa jirta. Karaa dhati qabatte kun sirrii miti. Paarlaamaati keessa jirtu kana si wajjin keessa jirru harki 30% Oromoodha. Sitti kaa'anaa kan jedhu achirra gahuu qaban. Waraanni Itoophiyaa keessa warri jiru, raayyaa ittisa keessa jiru, warri poolisa keessa jiru, warri liyyuu haayilii Oromiyaa keessa jiru. Naagala Amaara itti caaccesanii itti guutanii harki 75 nama biraa ta'eera. Haa ta'uuti immoo warri saba isaatiif quuqama qabu. Wanni deemaa jiru ummaticha fixnaan isaanillee fixuu akka ta'e beekanii caffee keessa jiraatteedhaaf akka hin dandamanne. Paarlaamaa Itoophiyaa keessa jiraatteef akka hin dandamanne. Raayyaa Itoophiyaa keessa jiraatteef akka hin dandamanne beekanii
Oromoo wajji dhaabbatee warra ofiifuu biyya hin qabne kan alaa dhufe jedhee seenaa ofii barreeffate. Seenaa isaanii san kitaabota isaanii gabbaafnee itti himnee jara keenya isintu barreeffate. Seenaa keenya nuun jettanii jirtu. Biyyi kun biyya keessanii miti. Yoo ka barbaaddan ta'e nagaan nu wajji jiraadha. Yoo hin barbaanne ta'e bakka irraa dhufne jettanitti deebi'a. Nuti nagaan akka jiraattaniif hagaarraa isinii obsineerra. Garuu morma nu qala nu fixaa jiraachuun hin danda'u jedhamee seenaa isaanii koot goonee fi kitaabota isaanii keessaa itti himuu qabna. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya qophiileen raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti raawwata. Injifannoon uummata Oromoof.